Attam jirtu fayyaa keessanii dargaggoo Oromoo saba Oromoo fayyaa keessanii attam jirtu. Ani nagaa kootii mee xiqqoo isheen isin jalaa ture haa ta'u malee mee daddabarsaatii share godhaatii mee haasaa xiqqoo ishee haasa'uun barbaada. Kanaaf mee namoota waamtanii affeeraa maaliif yaada tokko dabarsuun barbaada. Kan biraani waa'ee amma gidduu kana deemaa jiru maaltu deemaa jira maaltu ta'aa jira isa jedhu kana wajjin ilaallaa jedhee yaada. Maaliif akkuma kanaan dura dubbataa ture haalli biyya keenyaa kun baay'ee gegeeddaramaa jira. Baay'ee gegeeddaramaa jira. Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Sabi keenya immoo attamitti ofiisaa ilaala, attamitti behavior godha, attamittiinitu wanta kana ilaala isa jedhu kanani xiqqoo ishee isin ibsuu barbaada. Maaliif hamma dandeenye muuxannoo qabnuu fi beekumsa qabnu waan yaannu yoo walii hirre yeroo wanti tokko ta'u, yeroo wanti tokko dhalatu namni hundumtuu garan itti adeemu beekaa jechuudha. Garan itti adeemu beekaa of qopheessaa jechuudha. Maaliif hamma danda'ame of qopheesseetu wanta kana dhufa jedhee tilmaamuu danda'a. Yoo hundumti keenya muuxannoo qabnu, beekumsa qabnu, wal dhosinee teenye sodaa garaagaraatiin, xiqimii garaagaraatiin, dantaa garaagaraatiin afaan keenya zippii goonee teenye maaltu dhufa? Sabi keenya inni homa tokko hin beekne miskiinni saba keenya maal ta'a balaa kana gaaga'ama kana keessatti gara itti deemu wallaalee burjaajii guddaa keessa lixa. Burjaajii kana hamma danda'ame xiqqeessuudhaaf burjaajii isa deemaa jiru kana xiqqeessuudhaaf saba keenya daandii agarsiisuudhaaf roodmaappii agarsiisuudhaaf waan deemaa jiru beeksisuudhaaf hamma dandeenye daddabnee dura fiinnee ilaa kana gochuuf jetti. Ilaa diinni karaa kana dhufa. Diinni karaa kana dhufuuf jedhe. Ilaa karaa kana sitti dhufuuf jedhe. Isa jedhu quba qabuun, quba agarsiisuun, wal beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo gadheerra jirra ilmaan Oromoo. Yeroo hamaa keessa jirra. Yeroo kana daddabnee shira isaan uummata keenya, uummata Oromoo irratti godhan, daba isaan nurratti hojjetan, balaa isaan nurraan geessisan, daddabnee waliin barsiifnu taanaani akkasumatti deemne taanaan hallayyaanumatti wallaqnaa jechuudha. Kun egaa maaltu dhufa isa inni itti aanu gaabbii bara baraatu dhufa jechuudha. Wayyoo utuu akkas gooneera ta'e, utuu gaafa sana isa abaluu jedhee dhageenyeera ta'e, utuu abaluu sanni haasa'e dhageenyeera ta'e, utuu sanni abaluu waan akkasiitu dhufa. Amma gaa kan nu gochuun nurra jiru gaabbiin kun akka nu bira hin geenyetti, gaabbiin kun akka nu hin argannetti har'aa kaafnee of qopheessuu, of ijaaruu, daandii keenya kana babbareechachuu. Ilaa jarri kun karaa kana dhufti, jarri kun karaa kana dhufti, jarri kun karaa kana dhufti. Isa jedhu kana ilaaluu danda'udha jechuudha. Amma awwaara ka'aa jira biyya keenya. Awwaara, iyya, cabcabaa, kabarchaachaatu deemaa jira. Yeroo kun deemu miiraadhaan namni ka'ee lafatti deemu wal'aadha. Iyya sirba dibbee kana keessa hattuun kiisii namaatti namniti. Hattuun ilmaanni habashaa, ilmaanni nafxanyaa kana keessa kiisii keenya keessatti, boorsaa keenya keessatti, mana keenya keessatti, saba keenya gidduu hulluutti. Maaliif sabi keenya rabshaa argateenaan sirba argatee jennaan of wallaala haadhuma isaa. Maaltu na duuba jira? Eessa? Egaa rabshaa kana keessa ani kan hin barbaadu waan hin gochuuf deemu arga. Rabshaa kana keessa irratti akkasiin qooxii gubbaa yaabbattanii asii gadi ilaaltan. Hattuun kiisha baluu kiisii amma yoo rabshaa keessa dhattee mukarra dhaabatte lafa kanaa isa iyyu kana ilaalta asii gadi. Yeroo asii gadi ilaaltu eenyutu waa hataa jira? Iddoo kamtu dhiphoodha? Iddoo kamtu bal'aadha? Eenyutu waa gochaa jira? Isa jedhu ilaalta. Asii gadi ilaalteetu
saba kee barsiiftaa jechuudha. Kanaaf ani akkasin kana gootan barbaade jechuudha ilmaan Oromoo. Har'a waan hin dubbachuu barbaade waa'ee Konoreen Abiyyi badhaasa inni argate kanaati. Badhaasa kana ani congratulation jedhu. Ani karaa koo funyaan si haa ba'u jedha. Maaliifi jedha. An Daaniil Dafaa nama waggaa meeqa wal'aansoo godhee fi hawwii waggaa dheeraa kan hin qabaadhe ilmi Oromoo akka walabu, Oromiyaan akka bilisoomu, Oromiyaan akka hin hidhamne, akka hin reebamne, akka isheen hin dhiigne kanattan jiraan. Malee ani abbaan fedhe gadi ba'ee fi harka koo walitti rukutu. Faashinii tokko jira ammas baga gammadde garuu sakkana nuu godhe. Baga gammadde bargaanfatanii dhaabachuu jedhama kun. Bargaanfatanii dhaabachuu. Kama tokko deeggaraa akka namni sin komannetti immoo ishee kana keessa nuu buusi. Eenyuun gowwoomsitu? Maal qaba achuma gama dhaabattanii yoo deeggartanii harka keessa walitti reebdanii wajjin iyyitanii namni sin komatu hin jiru. Eenyummaa keessan beenu. Eenyummaa keessa wanta sin deemtan. Abiyyi waan jalqabe dhiisaan jiru. Biyya sana keessatti har'aa yoo ilaalle namni dhugaa haasa'uu jiraate Abiyyi. Hamma biyya sana keessa jiru. Waan jedherraa tasa gara booddeetti deebi'ee jiru. Minilikiin hin fide jedhee already karaasaa road map isaa ilmaan naftanyaa irraa fudhatee hojiirra oolchaa jira. Hin jiru na sobsiisaa. Oromoo sabboonummaan balleessa jedheera. Miti waan gugurdaa jechuu kooti. Sabboonummaa balleessaa hin jiru. Inumayyuu warri sobee warra dantaa mataa isaaniitiif galee akka inni balleessaa gochaa jiru osoo beeku. Akka inni Oromoo balleessuuf gara sanatti deemaa jiru osoo beekanii. Akka inni Oromoo dantaa Oromoo homa tokko eeguu hin dandeenye osoo beekanii warra deeggaran sobduun. Abiyyi tuffiinni ilmaan Oromootiif qabu. Hamma inni Oromoo itti ilaalu ija keenyaan argaa jirra. Waa tokko isinitti agarsiisa. Maybe hin qaanoftu ta'a. I don't know. Ani hin qaana'u. Maaliif hin qaana'u beektu? Namichi kun eenyu akka inni ta'e hin beeka. Mee kana dhaggeeffadhaa. Ilaa. Itti saasaa namichi amaartichi naftanyaan dhufee itti saasa. Dhaggeeffadhaa. Saanaan tayyuu jira. Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa. Kana jaala maal gootu? Isin hin ga'u? Afaan Amaaraa duwwaa waan hafatoo haasa'uufitu Amaarrillee hin seexxee xiqqoo namni maalluu jedharee dhufe namichi kuni baay'ee nama keessa bahee afaan warra garbaa kana immoo xiqqoo isheetti dabalee gurra isaati afaan garbootaa kana keessa buusii fi dallantee iyyitiiti gurratti itti jennaan uummata bal'aa jedhe. Ati yeroon akka jechaa jiru ala kana maal hojjetta fardarra yaabbattee gofaroo kaa'attee dullaa guurtee maaloo guurtee hojjetta akka sareetti nama keessatti si arrabsa. Saree garba qulqulluudha jechuudha. Namichi kuni tasa hin qaana'u. Waan jedhetti hin qaana'u. Maal jedhe? Channel qayyir እያለኝ ነው ማል ቀባ ኡሱኑ ዶሴ ኦቶማኑ ዶሴ ዩ ማል ቀባ ማሊቢ ሐመ tokko ኦሮሞ harkaኛቴ ኦሮሞ harካ ዱጌ አጋሮ ጅማ keessatti dhalate buna gurguree nyaate aannan oromo harka ዱጌ maal qaba ulfinatti qooshe jira kana maalifan qaanessa yoo jedhi maal qaba namichi kun hamma kennatti Oromootu fudhatan ilmaan Oromoo mee ilaalaa kanadha. Kuni kana ta'ee otoo jiru har'a kan hin dhufeefi
Engadda diraamaa 4-5 isinitti agarsiiseera. Diraamaa kan biraa isinitti agarsiisuuf hin dhufa. Amma diraamaan inni itti aanu maayin? Diraamaa kana dura waa'ee kennaa warri Noorwee kun kennanii isinitti himuu barbaada. Kennaa warri Noorwee kun kennanii maaliif kennanii? Akkamittiin kennanii? Eenyu Noorween? Noorween eenyu? Ilmaan Oromoo. Noorwee jechuun biyya Awurooppaa keessa, biyya Westii keessa, biyyi Oromoo ijaan argaa hin jaallanne Noorweedha. Maaliif jedha? Noorween jalqaba jabana Xaaliyaanii dura biyya Oromoo yeroo dhufanii najjoo qubatan. Najjoo qubatan. Wallagga keessa najjoo Qees Shaarneefaa Maarreefaa jedhamu. Jarri kuni yeroo sana maal godhanii Haile Sillaaseen maal jedhe? Afaan Oromoo akka mana barumsaa keessatti haasa'amne kan jedhu ajaja dabarse. Mooraa mana barumsaa keessatti akka haasa'amne. Isaan hamma danda'ama najjoo ijoolleen akka isheen afaan Amaaraa duwwaa haasoftu yaalaa turan. Gara aayiraati garuu warri Jarmanotaa hin didan kana fudhachuu. Warri keenya abbaan koofaan hin didan. Waan barbaadee dhufa malee nu afaan Oromoo haasofna kan jedhuudhaani rakkina guddaa ture. Shaarnee wajjin lola guddaa keessa turan. Namoonni yaadatanii yaadattu ta'a. Shaarneen kuni ijoollee faranjii warra biyya keenya keessa ture. Akka isaan afaan Amaaraa duwwaa haasa'an. Ijoolleen Oromoo isheen dhattee taasifte afaan Amaaraatti deebisa. Dhaqi bareeda. Nama Oromoo jibbu an kana hin beekun ture. Osoon karaa deemu daanyee baay'isaatii wajjin osoon Finfinnee galu Kiingii lafa jedhamutti halkan makiinaa keessa rafeen ture. Namichi Kalariik jedhan kun ilma Shaarneeti natti fakkaata. Makiinaa dhaabee yeroo inni daanyee wajjin afaan Amaaraa haasa'u dhagee maal faranjiin akkas haasa'u jedhe. Seenaa kana hundumaa daanyeen datti. Jarri kuni tokkoffaa Oromoo jaan argaan jaallatanii. Lammata yeroo addi bilisummaa Oromoo Sudaan keessa ture kan isaan gargaaraa turan TPLF-dhaaf Shaabiyaa sartima tokko saba adda bilisummaa Oromootiif ilaalu. Garuu waan tokko waan isin dinqu waa isaan godhan isinitti hima. Eega dubbiin dhumee Oromoo wayyaaneen garboomsitee booddee nama maqaa isaa dha'uun barbaanne fidaniitu East African Disarmament Project jedhanii bananii Oromoo disarmii godhaa jedhaniitu projektii kana jalqaban. Har'a Oromoon kan inni disarmii ta'u projektii warra Noorweeti. Jaallattanis jibbitanii dhaqaa gaafa dhabbaa barbaadan. Ilmaan Oromoo. Noorween yeroo hundumaa warra Westiitii fi fuula qulqulluu godhanii of dhiyeessu. Garuu hamma yoowwanaatti nagaadhaanitu lola dhaabsifna, nagaadhaan biyya lafaarratti nagaa finna jedhaniitu waa'ee Nobel Prize isa jedhu kana badhaasa nagaa isa jedhu kana fudhatanii yaa'u. Biyyi lafaa Noorween badhaasa kenna, nagaa barbaadaa jedhu. Shira warra imperialistiin akka isaan dagaagan, ekonomiin imperializimii, kapitalizimiin kun akka inni biyya lafaarratti dagaagu warri gochaa jiru warra Noorwee. Akkamittiin jira. Amma fakkeenyaaf birookerii goonaa nagaa finna biyya Seychelles keessatti jedhanii kaan jarri kun. Dhaqanii warra Taamil Malishaa keessa seenanii basaasanii ilaalanii isin araarsina jedhanii warra akka abiddaa loltu warra Taamil Malishaa jedhamanii keessa seenanii araaratti isin finnedhanii sekireetii isaanii baranii warra mootummaa Seychellesitti kennanii marsiisanii nama 20,000 lafarraa duguugan. Milishaan Taamil Milishaan kan Seychellesii maqaa Noorweetiin kufe. Noorween yeroo hundumaa kan inni hojjetu waan akkasiiti. Maaliifi addunyaan kuni addunyaa kana dikteetoroota fidee kennaa kenneefiitu fuula isaanii dhiqa. Harka isaanii dhiiga kana dhiqee qulqulleessee dhaqaa gaama albaasaa jedha. Jenoosaaydiin kan deemu. Amma fakkeenyaaf isinitti himu. Niitii ishee maal harkan
niitii ishee maammaa kuni warri Noorwee fidanii badhaasa kennanii fi galtee Rohingya Muslimsii yeroo isheen akkasitti lafarraa duguugdu waan tokko dubbanne. Waan Noorween godhan kana duwwaa miti. Yeroo United Nation irratti dhiiga maa dhangalaafte jedhee dubbiin ka'u yeroo isheen dhaabattee position ishee defendi gootu Noorween badhaasa kana waan kenneef warri tokko dubbanne. Maandeellaadha badhaasa kennan waan har'a South Africa keessatti deemu ilaala. Obamaadha jarjaranii badhaasa kennan achi galagalee Afgaanistaanii Paakistaanii dirooniidhaan haadha see lafarraa addunyaa kana Liibiyaa Gazzaafi ajjeesee addunyaa kana kutu godhee lafarraa duguuga. Dhiiga meeqa dhangalaase namichi kun. Egaa har'a maaliif kana fide? Diraamaa inni itti haanu diraamaa inni jalqabaa maaltu ta'a? Lammaffaa Tirwaarfaa wajjin na ajjeesaniiru maaloo jechaa turan inni diraamaa isa amma maal godhu araara jedhu. Jaarsoliin achi dhufanii asii dhufanii araara amma already Amaaraaf Itoophiyaa Amaaraaf Oromoo walitti araarsina kan jedhu dhaabi tokko dhaabbatee walii wajjin ka'aa jiru. Footoo faa wajjin ka'uu maal faa jedhu diraamaa hojjetaa jiru. Jawaarfaa maaloon faan kun the three stooges diraamaa hojjetaa jiru. Amma gaa uummata Oromoo kana araara barbaanna nagaa barbaanna biyya keenya keessatti labsa. Maaliifi dheengaddaa yeroo kana kennaniifi harka isaa dhiiga Gujii keessatti Wallagga keessatti eessa keessatti isaan dhiiga dhangalaase kana fuudhaniitu saamunaadhaan harka isaa dhiqanii fuula isaa kana baalchiqaa dibanii fi addunyaa kana irratti nama gaarii godhanii gadhiisaniiru. Amma gaa cheekii qulqulluu kennaniif blank cheekii kennaniiru warri Noorwee. Amma gaa warri Westii booddee dhaabbatu. Inni taanu araaratu laffama gidduu kana rabshaa. Warra gaaddisaa, warra maaloo, warra maallee, warra meexxoo jedhanii walitti fidaniitu kana haasa'u gidduu kana diraamaan isa. Ittaanee maaltu dhufa? Waboo irratti duuluudha. Number 1 projektiin isaanii waboo irratti duuluudha. Ilmaan Oromoo teessanii ilaaltu. Waboo irratti duulu. Waboo irratti duuluu jechuun uummata Oromoo irratti duulu. Uummata Oromoo genosaayidii takka biyya sana keessatti hin argamne kophaa isin fixuudhaaf deemu. Amma gaa blank cheekii argataniiru. Amma inni kanattaanu haadha see lafarraa duguuguudha. Maaliifi biyya alaa namichi kun nagaadhaaf deemaa jedha. Biyya keessa inni joonjaan hara lafa dhiitu sirbu kuni walii ishee iyyuu hin beeku. Maaliifi OPDO'n gara miliyoonii 4 memberii ishee. Memberii ishee miliyoonii 4 horii nyaatteetti gubboo argatteetti ala kana 99% namaa isaanii harka rukutu. Yeroo ijoolleen isaanii dhuman yeroo Oromoon qulqulluun biyya keessaa dhumu ta'anii ilaalu. Kana booddee haadha see boombiidhaan gubbaadhaan gajjellaadhaan itti roobsuudhaaf ficcisiisuudhaaf ta'aa jiru. Diraamaa inni itti aanu kana ilmaan Oromoo. Egaa ilmaan Oromoo kana ilaaluudhaaf teessu. Kana arguudhaaf teessu. Kana witness gochuudhaaf teessu. Of gaafadhaa. Mana keessanitti galaa. Haadha manaa keessanii wajjin, obbolaa keessanii wajjin, maatii keessanii wajjin kana keessaa qooda fudhachuu barbaaddaa? Dhiiga Oromoo jiguudhaaf deemaa jiru, jigaa jiru kana keessaa qooda fudhachuu barbaaddaa? Kun mirga keeti. Namni kana keessaa qooda fudhachuu hin barbaadu jedhe. Namni kana hin barbaadu jedhe. Harka koo qulqulluudha. Dhiiga qulqulluu hin dhangalaasu. Dhiiga qulqulluu dhangala'uutti dibbee rukutu. Dhiiga qulqulluu dhangala'aa jirutti ani kana hin barbaadu namni jedhu gara waboo gora. Kan immoo garaa koo natti caala, jireenya koo natti caala, mana kootu natti caala, maallaqa kootu natti caala jedhu giruuppii Abiifaa duukaa qudoo sana duukaa hiriira jechuudha. Har'a ilmaanni Oromoo bakka lamatti walirra osoo hin jaallatin daldaltoota, ayyaallallattoota warra dhimma tokko hin qabne waa'ee saba Oromoo isaan gar tokko dhaqu. Ilmi Oromoo du'a Oromoo kan isa bobeessu. Biyyi Oromoo saamamuu kan isa bobeessu. Ilmaanni Oromoo dhumuun kan isa bobeessu.
barattoonni mana barumsaa keessatti biyya Amaaraa keessatti dhumuun kan isa bobeessu kan biyya abbaa koo hundeeffadhe walabummaa Oromiyaatti kan amanu gam tokko ta'a. Guess what? Gara dhumaatti jaallannis jibbines warri bilisummaadhaaf dhaabatan hundumtuu himmoo akkasitti nafu yeroo isaan dheerachuu danda'a. Gowwummaadhaaf joonjummaa Oromoo burjaajii kana keessa lixee Oromoon of wallaalee dhugaa jechuudhaaf of wallaaluu irraa kan ka'e maybe gara booddeetti deebi'uu hin danda'amu. Garuu jaallannis jibbines Oromiyaan hin walabu. Warri kana duukaa dhaabbattan, warri kana duukaa hiriirtan, warri kana duukaa deemtan salphattanii seenaa keessatti qullaa keessan awwaalamtu. Duutii naftu. Garuu gadhummaadhaan du'uudhaa fi jannummaadhaan du'uun garaagara. Kanan isiniin jedhe ilmaan Oromoo har'a sabjektiin koo inni lammaffaa keessumatti warra Luuteraan Protestaantii amantaa koo warra foloo warra duukaa bu'u isaaniif hin dhaamsa qaba. Lubootaa fi amantoota ala kanatti waldaa kiristaanaa dhaabbatanii dantaan tokko waa'ee Oromoo kan ittiin dhaga'amu. Oromooni Waaqayyootu fidee wanta Waaqayyoo jedhu eegna warra jedhan, warra of goomsan, warra sobanii harka lafa jalaatiin biyyatti mana ijaarratanii jireenya mataa isaanii jiraachaa abiyyiin deeggaran, warra abbaan isaanii itti du'ee, abbaan isaanii haati isaanii kanarratti du'ee abiy bira dhaabatan, warra kanaaf ergaan qaba. Ergaan kuni maalii wajjin walitti hidhata isinitti fakkaata? Barnoota tokko isinii kennuun barbaada. Barnoonni kuni liberation theology kan jedhamu inni luba guddinaa tumsaafaa baratanii abbaan koofaa baratanii dubbisanii saba isaanii bukkee ittiin dhaabatan maaliif luba guddinaa tumsaa kutatee Oromummaa isaatiin du'e maaliif isan isinii ibsuu barbaada. Ilaa bara 1950 keessa Second World War booddee biyyi Latin America kan jedhamu Amerikaan kibbaa kuni baay'een isaanii Luuteraanii turan. Luuteraan evangelical warra jedhamu evangelistii turan. Evangelicalii ture churchiin waldaan hundumtuu warra evangelicalii turan. Warri addanaa gadi itti lallabu as faranjiin kun eessa Ameerikaanonni kun Awurooppaan kun Latin Amerikaa kana keessa deemi South Amerikaa kana keessa deemi waldaa evangelicalii dhaabanii haadhumaan biyya fudhatanii turan. Osoma jedhanii mee seenaa kana dhaggeeffadhaa. Warri imperialistiidha keessumatti American imperialismiin humni isaa guddatee dhiiga xuuxuu baay'ee baay'ise. Biyya lafaarraa nama ari'u, hojiidhaa nama ari'u, namni deeguu, mana barumsaa dhabuu, iyyoomuu, gadadamuu baay'ate yeroo ka'u, yeroo revolushiniin ka'u, warra akka Castro fa'aan ka'anii, Che Guevaraan fa'aan ka'anii, lolutti ka'anii, maaliif lafa keenya nurraa fudhatu? Maaliif nu saamu? Maaliif nu ajjeesu jechuun anti-colonial, anti-imperialist movement kan jedhamu Latin Amerikaa keessatti babal'achuutti kan. Warra Castro fa'i warra Boliviyaa keessa nama ture warra akka Che Guevaraa fa'i. Booddee yeroo ilaalanii isaan waldaa kiristaanaa dhaqanii harka walitti rukutu waldaa Pheenxee warra waldaa Luuteraanii. Namni bombardii ta'ee dhumaa jiru kan dhumaa jiru warra isaanii. Akkuma ammaa kana akkuma Oromoo kana galuu fi didi kan dhumaa jiru jira. Kan fixaa jiru imperialistii kan itti lallabu Luuteraanii. Jarri kun tokko galuu fi didi booddee maaltu ta'e beektu waan gudiin isinitti. Mana waldaa Kaatolikii tokko ture biyya Latin Amerikaa kana keessa gara Boliviyaa. Amma maaltu ta'a biyya sana keessa namni iyyoome hundumtuu goriillaa ta'e lagatti namni akka marroofaa kana akka golicha engeefaa kana lagatti namni lolutti ka'eera. Mana baasheetti warri
imperialistii kun dhuftee biyya abbaa keenya nurraa fudhattanii lola guddaatti seenanii hundumtuu qullaa dubartii ijoolleetu manatti hafe. Amma gaaf tokko qeesiin kaatolikii kuni Robert Buff namni jedhamu kuni lafa fagoo fardaan deemee osoo deebi'u naannaa isaatii waldaa kan biraa lallabee gaafa sanbataa yeroo osoo manatti galu fagootti yeroo waldaa kiristaanaa isa ofii dhaabe kan kaatolikii yeroo ilaalu namni achi jala taa'uu arge. Maal jedhana sa'aatiin isaa darbeera akkamittiin namni kun addana jala taa'aa jedhee farda isaatiin itti gore. Yeroo itti goru niitii tokkotu achi taa'ee boo'a. Mucaan ishee harma yeroo hootu dhiiga hodhuutti kaate. Hin boossi niitiin kun. Maal taatee jedhee? Maal taatee jennaani? Ilaahi. Ani waa tokko hin qabu jetti. Abbaan abbaa kooti, abbaan manaan koo, ijoolleen koo dargaggoon lagatti nammanii. Warri sooressaa lafa nurraa fudhatanii, biyya nurraa fudhatanii, lola isa du'aatti seenneerraa. Ani waan nyaachisu mucaan kun harkatti du'uuf jetti. Kunoo dhiiga roos isaan jiraattee imimmaan ishee gadi lolaasutti kaate. Yeroo kana achi dhaabatee baay'ee gaddee jaarsi kun. Akkasii kottoon ishee fuudhee fardarra kaa'ee mucaa ishee baatee fi mana isaatti fudhatee gale. Dhaggeeffadhaa. Mana isaatti fudhatee galee waaqayyoon kadhate namichi kun. Maal jedhe? Maal jedhe? Nuyi kiristaana osoo jennu yeroo namni akkasittiin dhumu akkamittiinitu warra imperialistii bira dhaabanna. Akkamittiin cal jenna. Namni nuyi itti lallabnu kun waaqayyo kun maal nuun jedha? Inni nuyi itti lallabaa jirru kun maa inni ummati kun maadhuma? Maaliif waa tokko hin jennu maaliif iji keenya nagarre gurri keenya dhageenye gurra qabannee ija qabannee jiraanna jedheetu gattaa'ee boo'e. Namichi kun gattaa'ee boo'ee maal godha? Namichi kun maal godha dhumarratti? Dhumarratti maal godhe namichi kun? Dhumarratti gattaa'ee maal jedhee? Hin katabe. Har'aa kaasee luboon kaatolikii kan taatan, kiristaana kaatolikii kan taatan, luboota kan taatan, phaaphaasii kan taatan, lallabi keessan hundumtuu warra dhibame akka ta'u. Nu warra dhibame wajjin akka dhaabanu, warra dhiigee wajjin, warra du'ee wajjin, warra gaddee wajjin, warra lafa dhabe, mana dhabe, biyyarraa ari'ame, warra laga jiru isaaniif akka dhanu. Isaanii wajjin dhaabbannu, mootummaa wajjin tasa dhaabachuun nurra jiru. Kana jara dura dhaabachuun nurra jira jedhee murteeffate. Utuma jedhuutu luboonni baay'een dhuguma. Maal kun jechuutti kaadha. Yeroo laalanii warri miseensonni isaanii dhumutti kaadha. Yeroo laalanii namni lubbuun meeqa dhumaa jira. Waaqayyoo nama dhiphate bira dhaabadhu jedha. Waaqayyo nama dhume bira dhaabadhu jedha. Akkamittiin warra koloniyaalistoota, warra imperialistoota, warra cunqursoota dura wajjin dhaabanna kan jedhu maree guddaan ka'e. Luboonni hundumtuutti kaa'an. Jennaani hamma phaaphaasii hamma Awurooppaatti adeeme jiru. Achi keessatti maal jedhan? Ammaa kaafne nu warra dhiphate bira dhaabbanna. Mootummaan yoo barbaadan nuwaa fixu kan jedhu murtee dabarfatan. Gaafa sanagaa liberation theology inni jedhamu biyya lafaarratti dhalate. Namicha Robert Buff jedhamu kanaan. Isa booddee luboonni Latiin Ameerikaa akka jirutti gurii lafaa ittiin qawwee guuranii lagatti namani. Haadhase. Qawwee guuranii lagatti namani gurilla wajjin shakashakutti ka'an lola. Lolutti ka'an lubatu qawwee fudhatee lolutti ka'an imperialistii. Lolutti ka'an dhiiga isaanii dhangalaasutti ka'an. Yoona kana maaltu ta'e? Churchiin membersiin hundumtu warri imperialistii warri beenxeen kun ofaan nu gowwomsiti jedhaa jedhiiti kaatolikiitti namni. Akka jirutti Latiin Ameerikaan 60s, 70s, 80s keessa kaatolikiin fudhate. Har'a mana kiristaanaa warra beenxee warra luuteraanii darbitee agarta. Taas hin barbaadan. Maaliifi warra dhugaadhaaf dhaabatu, luba dhugaadhaaf dhaabatu, luba waaqayyo wangeelli wantan ittime godhu isaanii wajjin dhaabachuutti kaa'an.
Liberation theology kuni manni barumsaa isatti baname Chicagotti baname Houstonitti iddoo garaagaraatti banan. Luba guddinaan dhufanii yeroo baranii kana keessa mana barnootaa yeroo seenanii yeroo Chicago dhufan natti fakkaata achitti liberation theology kana fudhatan. Achi galanii maal jedhan? South Africa dhaqanii ani baay'ee xinnoon ture Bishoftuun ture Evangelical College. Inni warra South Africa jedhan yeroo gaafa san haasa'an achi ture. Iphina South Africa jedhan yeroo ilaalu jedhan luba guddinaan hiriira ba'aniiru South Africa irratti. Iphina isaanii yeroo argu jedhan achi deebi'ee jedhan faranjoonni bukkee taa'u turan isteejii. Faranjoota kan ija kootiin arguun jibbee jedhan. Gaafa sana addana keessa jiru ijoolleen amma Bishoftuu turan gannatii dheeressaafaa turan gaafa sana. Gaafa sana faranjiin isheen bukkee maqaa isheen irraa fadhi fuulli ishee diimatee sombatti deebi. Nuuntuunaan jaarsittam kana haasa'u hojjetan jiru. Amma gaaffii tokko kennuufitti ka'an ijoolleen nuyi xinnoo turre warri nuun caccaalan. Waa'ee liberation theology gaafa sana gurra kootiin dhaga'e. Amma luba guddinaan akka qoma isaa dhibetti akka amanetti Waaqayyo bilisummaadhaaf nu uume garbuun Oromoon garboomuun irra hin jiru akka jedhutti nama hundumaatti labsee nama hundumaa barsiisee kanaan awwaalame. Waan dhugaatiin awwaalame. Waan dhugaatiin du'e. Eenyu harkatti du'e? Ilmaan Habashaa, ilmaan nafxanyaatu morma isaa cabsanii awwaal ajjeesan luba guddinaan. Yeroo sana achan ture. Luba guddinaan akkasitti du'an. Meebii nuyi har'a luba guddinaa duukaa jirra. Oromoon luuteraanii kan ta'e kan Waaqayyotti nan amana jiru kan Kiristoositti dhiiga Yesuusiin foon Yesuus fudhadheera namni jedhu har'a kana yaaduutu irra jira. Kanaaf dhaabachuutu irra jira. Har'a liberation theology dha kan nu barbaachisu. Warra risimii warra imperialistiidhaan wajjin socho'u kana miti kan nu barbaachisu. Isaanii wajjin kan ragadu miti kan nu barbaachisu. Warra saba isaaniitiif dhaabatu. Warra bilisummaa saba isaaniitiif warra dhaabatu. Warra akkasiiti. Yoo kun hin ta'u ta'e I guarantee you biyya Oromoo keessaa waldaan Pheenxee akka jirutti ari'atamti. Abiyyi duukaa dhaabatu taanaan Abiyyii fi warra nama qalaa jiru kana warra Westii kana wajjin dhaabatu taanaan ari'amuu isheeti akka jirtutti hamma har'a kana warra Ortodoksiiti kan waa'ee Oromoo afaan baasee kanaa sa'u inni kaan Oromootti gara inni kaan waaqeffataatti gara. Yoo barbaadan yoo waldaa kana guddisuu barbaadan sagalee Waaqayyoo sagalee Kiristoos isa dhugaa labsaa. Inni bilisummaadhaaf du'e. Ganzaba keessanii min akkasin jireenya mataa keessanii jiraattan maallaqa keessan akkasin guurtanii kiisii keessanii hudumattanii ilmaan Oromoo gurgurtanii ilmaan Oromoo utoo ija keessaniin agartanii jilbeenfatee qurbaana isin hirkaa fudhatee homa tokko utuu hin godhiniif yeroo inni ilma isaa awwaalee dhufu yeroo inni intala isaa shamarree awwaalee dhufu yeroo shamarree waldaa keessaa loltuun Abiifaa gudeedan maal jettanii qurbaanatti ilaalu? Maal jettanii wajjiniin kadhattu jilbeenfattanii qaanfadhaa warri ala kanaa ragaddan warri ala kanaa samiitti ol ba'anii jettan waaqarra jiraanna warri jettan sobduudha hundi keessan. Kanaafi hundi keessan amma kana booddee of ilaala of fattasha gattaa ati ilaala wangeela sana beennettan hin beektan soba dubbiiti. Wangeelli bilisummaadhaaf dhaabate. Wangeelli inni biyya keenya keessatti labsamu hundumtu Oromoodhaaf dhaabate. Oromoodhaaf dhaabata. Oromoo isa dhume, isa du'e, isa waani. Har'a wangeelli maal siin jedha? Dhaqi marroo wajjin dhaabbadhu siin jedha. Wangeelli maal siin jedha? Gollicha engeetii wajjin dhaabbadhu, sanyiidhaa wajjin dhaabbadhu. Dhaqi loli siin jedha. Akka warra Latiin Ameerikaa, akka warra luboota Latiin Ameerikaa, akka warra Katolikiidhaa dhaqiitii saba keetiif lolii siin jedha. Wangeela sobaa nutti hin lallabinaa. Wangeela hin jirre nutti hin lallabinaa. Qaanfadhaa, saalfadhaa, waaqa sodaadhaa. Nama kanaa wajjin dhaabattanii dhiiga Oromoo harka keessanirraa gaafatama gaaf tokko. Warri isa deeggartan yeroo ijoolleen Wallaggaa akkasitti dhuman, yeroo ijoolleen Gujii akkasitti dhuman, yeroo ijoolleen Walloo akkasitti dhuman,
dhiigi ijoollee kana isin gaafata. Dhiigi ijoollee kana, dhiigi shamarree kana, dhiigi ulfa ajjeefamtee kana hunda keessan gaafachuudhaaf ta'a. Keessumatti warra wangeela baattanii ganda keessa deemtan, waaqayyotti amanna warri jettan, saba keessanii wajjin dhaabbadhaa. Gaafa sana dhugaati. Gaafa sana dhugaan, gaafa sana waaqayyo kan isin gargaaru. Isaa as hundumti isa hannaafi, sobaafi, horiidhaafi, jireenya keessaniifi. Kuni wangeela sobaa akka dubbiftan, wangoo akkasin taatan, wangoo gogaa hoolaa uffatee deemu akka taatan hubadhaa. Ilaa hubadhaa. Wangoo gogaa hoolaa uffattu hin sobdu. Wangeela isa dhugaa lallabaa jirtan. Wangeelli inni dhugaa isa luba guddinaa tumsaa lallabee darbe. Isa luba addaamu nyaaroo lallabee darbe. Isa abbaan koo lallabee darbe. Isa warri dhugaadhaaf dhaabatan olaanaa luba olaanaa lamuu isan qeessatti buqqa'e. Isa inni wangeelli dhugaa. Inni warri har'a horiidhaa fi dabartanii maallaqaaf jettanii lallabdan kuni nurraa dhaabaa. Nurraa dhaabaa. Saba keenya gowwoomsinaa. Saba keenya dabarsitanii ilmaan habashaatti hin kennina. Ilmaan nafxanyaatti hin kennina. Dhumarratti waldaadhuma sanayyuu hin gargaarresi. Yoo har'a saba keessanii wajjin dhaabbattan ta'e, jenoosaaydiin yeroo deemaa jiru waldaa keessanii saba keessanii wajjin dhaabbattan ta'e, maali nuyi jettu? Maali nuyi jettanii gadi baatanii saba dura dhaabbattu? Wanta gowwoomsaa tokko immoo fiddaniitu gadi jettanii jilbeenfadhaa hin boonyaa. No, boo'icha kee hin barbaadu. Dhaqaati wangeela macaafa Isaayyaas boqonnaa 58 kaasaa dubbisaa. Maal jedhe? Yoo saba keetiif hin dhaabbattu ta'e, yoo isa dhukkubsateef, isa miidhameef, isa waanjoon cunqursaa irratti kufe jedhe keessa baasee isaaf hin dhaabbattu ta'e galgalachuun kee, daaraa uffachuun kee, kadhachuun kee, boo'uun kee na biratti gatii hin qabu. Inni isiniif hin hojjetuu gaa? Isaayyaas dhaqaa. Isaayyaas 58 kaasaa dubbisaa. Ilaa yaa islaama saddana keessa jirtu dhaqi dubbisi. Sittima quraana keessas jira. Warri quraana keessaa munaafiq jedhamtu yoo saba keessanii wajjin dhaabbattan. Munaafiqa jedhamtu saba keessanii wajjin dhaabbattan taanaan. Warra nama ajjeesu, warra nama qalu kanaa wajjin dantaa keessanii wajjin dhaabbattu taanaan munaafiqa. Munaafiq immoo gaafa yoo malqiyaamaa hin seenu jannata hin seenu. Soba dubbiiti eenyuun iyyuu gowwoomsina. Kanaaf saba keessanii wajjin dhaabadhaa. Ilaa waaqeffataan akka jirutti saba keetii wajjin dhaabadhu. Ilmaanni Oromoo har'a si barbaadu. Sabi Oromoo har'a si barbaadu. Har'a yeroon keenya yeroo isaan jenoosaaydiitti halbee nutti qarataa jiran isin immoo ilaa kunoo saba keenya wajjin dhaabanna. Dhaabadhu jedhaa mootummaa sana bira dhaabadhaa. Mootummaa sana dura dhaabadhaati dhaabadhu jedhaa itti hima. Kanan isinitti hima kana gaa wanti inni cimaan gara sanatti adeemaa jira. Amma diraamaa after diraamaa agartu. Isa taanu diraamaan ittaanu hin agartu. Diraamaan ittaanu araara sobaa haasa'u. Gaaddisa maarree ni jedhamu kun waboo balleessuuf. Araarri ni jedhamu waboo balleessuuf. Waboo rukutanii jennaan uummati Oromoo akka jirutti eega jilbeenfatee booddee humnas qabu hundumaanii gara eenyutti deebi'a? Gara warra Tigree yoo danda'e cabsuu hin danda'u. Cabsuu yaada. Hawwiin isaa kana maaliifi habashoonni hidhatanii qophaa'anii. Magaalaa hundumaa keessatti qawwee gashatanii ilmaan Oromoo lafi kan keeti, biyyi kan keeti, magaalaa isheen jirtu kana shut down gochuu dandeessa. Gabaa hin naqottee gabaa mataa keetii yoo baafatte. Yoo irraan bitu irraan nugu jette. Baarii ishee keessan seenu, bunnaa beetii isheen seenu, reestooraantii isheen seenu yoo jette jilbaan ishee jilbeenfachiisuu dandeessa. Jilbaan ishee jilbeenfachiisu. Finfinnee namni tokko hin seenu hin ba'u yoo jette maaltu dhufu? Humna akkasii utuu qabduutu dadhabdee teessaa yaalmaan Oromoo. Kanaaf imooshinaaliin ta'e dhiifama naa godha. Haala deemaa jirutu baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf nuyi libreeshiniitti amanna. Libreeshin tiyooloojiitti amananii karaa sana duwwaatu na baasan jedha. Hundi keessanii kana mataatti qabattan dhuguma wangeelli biyya lafaarratti bal'atu yoo jettanii saba keessaniif dhaabadhaa. Saba keessaniif hin dhaabattu taanaan garaa keessaniif dhaabattu soba dubbiiti. Namni wangeela lallabu hin jiru. Waan akkasii hin jiru. Hin sobinaa. Warra akka keenyaa gowwoomsuu hin dandeessan. Darbaa dhaqaa gowwoomsa. Darbaa gowwoomsa. Kanan isiniin jedha. Jabaadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Ilaa himmoodha. Republic of Oromia ijaarannu malee tas ilmaan waan barbaade yoo ta'e
Isaanumatti isin ari'a bara. Kanaafi jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u jedha.